Talaalliin pneumococcal conjugate jedhamu maalinni? Talaalliin pneumococcal conjugate yookiin PNEU C13 jedhamuun beekamu talaallii sanyiiwwan vaayirasii garaagaraa 13 ta'anii fi dhukkuba pneumococcal jedhamu namatti fidan namarraa ittisuuf gargaara. Dhukkubni pneumococcal jedhamuun beekamu dhukkuboota akka sombaa, dhiigaa, dhukkuba gurraa fi dhukkuba meningitis jedhamuun beekamu daa'immanitti fiduu danda'a. Talaalliin pneumococcal conjugate eenyuuf kennama? Talaalliin kun daa'imman 6, 2, 4, 6 fi 12 guutaniif kennamuu ni danda'a. Akkasumas daa'imman rakkoo fayyaa kan akka dhukkuba qaamaa fi seelii haaraa bakka buusuu, HIV/AIDS fi daa'imman sababa dhukkuba garaagaraatiin humna dadhabaa qabaniifis ni kennama. Talaalliin pneumococcal conjugate daa'imman akkamiitiif kennamuu hin qabne? Daa'imman talaallii kana yoo talaalaman dhukkuba kanaan dura hin qabne garaagaraatiif saaxilamoo ta'anii fi daa'imman talaallii kana yoo fudhatan dhukkuba alarjikiitiif saaxilamoo ta'an. Talaalliin pneumococcal conjugate daa'imman irratti miidhaa akkamii qaba? Bakki qaama daa'imman talaallii itti fudhatan diimachuu, rifachuu yookaan iita'uu, qaama caccabsuu, bowwoomataa, ho'a qaamaa yookiin qorrisiisuu, nyaata diduu, haqqee fi garaan teessisuu fa'aadha. Mallattoowwan kunniin osoo hin turin kan gadi dhiisan yoo ta'an garuu dhukkuba cimaa yookaan mallattoo addaa yoo daa'imman keessan irratti argitan hatattamaan gara mana yaalaa geessuun barbaachisaadha. Daa'imman keessan talaalchisuuf yookiin odeeffannoo dabalataa argachuu yoo barbaadan immoo namoonni biyya Kanaadaa kutaa Albertaa, British Columbia, Ontario fi Saskatchewan keessa jiraatan bilbila tolaa 811 irratti bilbiluu ni dandeettan. Namoonni naannoo Manitoobaa keessa jiraatan immoo 224 788 8200 irratti bilbiluu ni dandeettu. Tajaajila afaanota garaagaraatiin argachuu barbaadan immoo 1833 irratti bilbiluu ni dandeettan. Ergaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse dhaabbata Action for Humanity yoo ta'u, sagantaa kana maallaqaan kan deeggare immoo Ejensii Eegumsa Fayyaa Hawaasaa Kanaadaati. Fayyaan faaya.